Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Sagantaa keenya kan har'aa irratti dhiirri goota ta'e tokko amala akkamii qaba yookaan dhiirri shamara ficcisiisuu danda'u dhiira akkamiiti kan jedhu kan ilaallu ta'a. Chaanaalii kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti nu wajjin turuun barnoota irraa argattu. Walqunnamtii saalaa irratti dhiironni ilaalcha addaa qabanii qaama saalaa isaa ishee keessa seensisee waan baaseef qofa shamara gammachiisuu waan danda'u itti fakkaata. Sababbii kanaan dawaa garaagaraa fudhachuun walqunnamticha dheeressuuf yaaluun dhiirota kan baratamedha. Dhiironni tokko tokko immoo wanti guddaan tapha walqunnamtii saalaa dura siree irratti godhamu yookaan ishee tuttuquu fi ishee qaqqabuun qofa gahaadha jedhanii yaadu. Akka waliigalaatti dhiirri tokko yeroo walqunnamtii eegalu akka ishee gammachiisuu danda'u guutumaan guutuutti erga amanee booda maal gochuu qaba kan jedhu kan ilaallu ta'a. Inni duraa ishee gammachiisuuf qofa seeksii gochuu hin qabu. Dhiirri tokko jaallee isaa gammachiisuun barbaachisaa akka ta'e ifaadha. Garuu yeroo ishee gammachiisuuf qofa seeksii gootanitti humnaan fayyadamuu fi akkasuma wal dhungatuu harma ishee tuttuquu fi wantoota walqunnamticha mi'eessuu danda'an irratti hin xiyyeeffannu. Guutumaan guututti qaama saalaa keenya qaama saalaa ishee keessa seensisuu fi baasuu yookaan yeroo kana dheeressuu irratti xiyyeeffanna. Yeroo walqunnamticha daddaffiin ishee qofa ficcisiisuuf gootanitti daftanii jigsuu dandeessu. Akkasuma qaamni saalaa keessan dhaabatuu diduu fi jigsuu danda'a. Sababbiinsaa ishee gammachiisuuf qofa yeroo gootanitti miira seeksii keessa hin seentanii akkasuma mi'aa qaama saalaa ishee dhandhamuu hin dandeessanii. Sababbii kanaan qaamni saalaa keessan hamma isin barbaaddan walqunnamticha raawwatuu hin danda'u. Kanaaf isin lachuu miira wal fakkaataa fi mi'aawaa keessa seenuun ishee tuttuqaa fi dhungachaa akkasuma fiixee harma ishee sukkuumaa arrabaan ta'uu danda'a. Akkasuma qaama saalaa ishee qubaan tuttuqaa fi rirrigaa yeroo isheen ho'itutti suuta qaama saalaa kee kan ishee keessa seensisuu fi baasuudhaan ishee gammachiisuu fi mi'aa walqunnamtii saalaa isheen barbaaddu irra geessisuu dandeessa. Akkasuma immoo goota ta'uu ni dandeessa. Inni lammaffaa dhiira gootaa fi beekumsa saalqunnamtii qabu qinxirii shamarranii eessa tuqamuu akka qabu kan beekuudha. Qinxiriin shamarranii harki guddaan bakka wal fakkaataatti argama. Shamara tokko tokko qinxiriin isaanii kan ol bahee fi kan mul'atuudha. Garuu shamarran qinxiriin isaanii xiqqoo fi hin mul'annes ni jiru. Kana sensitivitiin ishee eessa jira kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Shamarran kittaannaman yookiin qinxiriin irraa murame bakka san waan tuttuqamaniif qofa miira keessa seenuu dhabuu danda'u. Kanaaf eessa yoo tuqe miira keessa seensisuu danda'a kan jedhu beekuun dhiira goota ta'e irraa kan eegamudha. Kanaaf hidhii qaama saalaa ishee tuttuquun yookiin suuta qaqqabuun yoo eessa tuqe miira keessa galtii kan jedhu ilaaluu fi jaalleentee eessa yoo tuttuqamte akka feetuu fi eessa yoo tuttuqamte akka itti tolu beekuun barbaachisaadha yookiin miira ishee hubatuun barbaachisaadha. Qaama saalaa ishee tuttuqaa, hidhii qaama saalaa ishee tuttuqaa, harma ishee tuttuqaa. Yeroo qaama saalaa ishee tuttuututti eessa yoo tuutu itti tola kan jedhu beekuun kan sirraa eegamudha. Kana beekuun immoo salphaadha. Hargansuu ishee laaluudhaan yookaan qaamni ishee yeroo hollatu yookaan yeroo kirkiru beekuu dandeessa.
yookaan shamarran yeroo miira keessa galanitti dugdaan ol jedhu yookaan immoo sitti maxxanuu fi si dhungatuu ta'uu danda'a. Yeroo kanatti akka isheen miira keessa galtee fi bakkee ati tuqaa jirtu sun akka isheetti tole beekuu ni dandeessa. Yeroo kanatti walqunnamticha eegaluu ni dandeessa. Ishees ficcisiisuu fi miira mi'aawaa fi hin dagatamne keessa seenuu ni dandeessu. Walqunnamtii saalaa bareedaa fi hin dagatamne godhuu ni dandeessu. Inni sadaffaan shamarran yookaan jaalleentee maal akka feetu beekuudha. Yeroo hedduu dhiironni qubaan qaama saalaa shamarranii waan tuqan qofaaf waan isaan gammachiisuu danda'an itti fakkaata. Keessattuu shamarran kittaannaman eessa yeroo tuqaman itti tola kan jedhu beekuu fi ishee wajji mari'atuun baay'ee filatamaa fi dhiira barate irraa kan eegamudha. Shamarreen kittaannattee qaama saalaa ishee yeroo tuqamtutti fedhii hamma tokko agarsiisuu dandeessi. Garuu quba keessan qaama saalaa ishee keessa xiqqoo seensisuun gama gubbaatiin quba keenya xiqqoo ol cabsuun yeroo riignutti miira ajaa'ibaa fi sakandii muraasa keessatti sakandii 15 hanga 20 keessatti akka isheen dhangalaasuu fi ishee ficcisiisuu ni dandeessu. Akkasuma goota ishee fi dhiira yoomuu ishee biratti hin dagatamne ta'uu ni dandeessu. Inni afraffaan dhiira filatamaa fi dhiira goota akkasuma dhiira shamarraniif bakka kennu ta'uu yoo barbaaddan erga walqunnamtii saalaa gootanii booda shamarree dhiistanii hin deemina yookaan fuula irraa hin garagalina. Dhiironni tokko tokko eega walqunnamtii geessanii booda yookaan eega waan barbaadan argatanii yookaan miira barbaadan san eega mi'eeffatanii booda shamarra irraa garagaluu akkasuma amala garagaraa argisiisuu ishee loluu fi yookaan arrabsuu ta'uu danda'a. Miira akkanaa keessa dhiironni hedduun amala akkanaa argisiisuu kuni amala badaa fi shamarran akka isin hin jaallannee fi miira isheen isinii qabdu ajjeesuu dandeessu. Kanaaf dhiironni eega walqunnamtii saalaa geessitanii booda amala hin jijjiirratina. Ishee dhungatuun ishee hammatuun ishee wajji rafuu akkasuma akka ishee jaalattanii fi baay'ee kuni keessattuu dhiiraa fi shamarran yookaan jaalleewwan bultii keessa jiraniif yookaan warra wal fuudhaniif akka gorsaatti kan isinii kennu. Eega walqunnamtii geessitanii booda amala addaa hin argisiisina. Amala yeroo walqunnamticha eegaltan argisiistan san erga walqunnamticha fixxanii boodas amaluma san itti fufuu qabdu. Yeroo eegaa akka kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aas irratti xumureen jira. Akka irraa barattan abdiin qaba. Gaaffii kamuu yookaan qabaattan ta'e wanti irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessan tokko tokkoon ilaala. Gaaffii keessaniifis deebii gahaa ta'e qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe like gochuun maatii naaf ta'a jecha fayyaa argadhaa fayyaan dhabina.